har'a namni yeroo hedduu keessatti wanni inni yaadu kallattii garaagaraatiin barnoota muraasa qabaatu siyaasa muraasa beeku jaasan dugaleessa godhatanii deemuu dhabuun baay'ee rakkoo guddaa dhalchaa dhufee as ga'e jechuudha. Wannati dubbattu, wannati gootu, wannati jaartu maqaa ummatichaati, maqaa waraanichaa, maqaa qabsoo sabichaati. Garuu deemeeti dantaan sabaa sana utuu hin taane dantaa mataa ofii takkaa immoo fedhii mataa ofii sana kabachiisuu yeroo hedduu jaallachuun suni baay'ee yeroo hedduu ibidda dhalaa akka deemu ta'e jechuudha. Nama afaan Oromoo dubbatuu fi dachee Oromiyaa keessatti dhalatee Oromoodha jennee utuu akka baalaanuu harcaasanii mootummaan kun kan Oromooti jennee mataa irratti habaadhannu jechaa jiru amma baay'een namoota arge. Waan nama gaddisiisu keessaa garuu moototni Abashaa baroota keessatti biyya sana bushitee akka bara ammaa kana afaan Oromootiin Oromoon ta'eera yoo ta'e seenaa kana fidaa kottaas irratti nu barsiisa. Sirna Oromoo keessatti aadaa civilizationii Oromoo keessatti namni tokko Oromoo ta'ee Oromoo irratti yakka hojjete Oromoodha jettee kursiirra keessee ittiin Oromoo ficcisiisu aadaa Oromooti yoo ta'e fidaan agarsiisaa hin jiru waan argine hin jiru waan ta'eef jecha. Waan jarri kun nurratti hojjette waggaa 7 daabiloos biyya lafaa kanarraa walitti qabamee yoo nama ta'ee dhaqee achi Itoophiyaan busha jedhee dhufe waan amma jarattiin kun nu goote kana nu godha laa jedhee yaaduan personally. Yooyaa anaa dhufuu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna oduu fi odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban madda dhugaa irraa odeeffannee qindeessinee qabannee isiniif dhihannee jirra kun jiru miidiyaadha jiru miidiyaan kaayoon isaa guddaan uummata keenya jaallatamaa fi kabajamaa kanaaf sagalee ta'uudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaallatamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo keenya har'aa keessatti odeeffannoo jajjabduu qabannee isiniif dhihannee jirra osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaadota bilchina qaban Oromiyaa irraa fufunaannee qindeessinee qabannee isiniif dhihannee jirra isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya Oromummaa fi Oromiyaa irratti aggaamii taasifamaa jiru uummanni Oromoo tokkummaadhaan fuuldura dhaabbachuu qaba jedhan kutaaleen hawaasaa garagaraa naannoo Oromiyaa irraa yaada kennaniin Eertiraa fi humni finxaalii kaaba Itoophiyaa akkasuma mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa irratti duula jabaa taasisaa jiru jedhan mootummaan Abiy Ahmed immoo qabata marii biyyoolessaa jedhuun aggaamii Oromiyaa diiguutti jira jedhan warri maqaa marii biyyoolessaa jedhuun naannolee diiguu jedhanis galmii isaa eenyuufuu osoo hin taane Oromiyaa diiguun saamichaaf haala mijeeffachuu akka ta'e himanii jiru. Aggaamiin keessaa fi alaa jiru hundi Oromiyaa fi Oromummaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu hubachuu feesaa kan jedhan namoonni yaada kennan mooraan qabsoo Oromoo gita kana qolachuu danda'uun ijaaramuu dhabuun akka nama yaaddeessu dubbatan dhaaf tokkummaan isaa hiree isaa ta'uu eeruun Oromoon tokkummaa isaa jabeeffachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Oromoon aggaamii keessaa fi alaa itti aggaamamaa jiru kana kan qolachuu danda'u yoo tokkomee dhaabbate akka ta'e himanii jiru. Kanaan ala balaa guddaatu as deemaa jira namuu quba qabaachuu qaba jedhan namoonni yaada kennan. Rakkoon amma Oromoon keessa jiru kun Oromoon afaan Oromoo dubbachuu qofaan yookaan immoo namni dacheensaa bakka tokkotti Oromoo keessatti dhaladhe jedhu gruupiin tokko dhaqee mootummaa akka ta'uutiif miti Oromoon kan inni qabsa'e. Amma kan nuti argaa jirru waggaa 7 guutuu isa fuulduraa waggaa 27 horruma Abashaa wajjiniin wal duukaa gamtaa uummata Oromoo waggaa 27 lafarraa golgoleessaa turedha jarri kun waan haaraa miti jechuudha. Garuu dhiigalmaan Oromootiif lafeermaan Oromoo kumaatamaan barriin geddaramaa lubbuu Oromoon bakka jiruuti dirmatee waa tokko ofirraa kaase dhuguma Abashaa yookaan warra alagaati itti fakkaatee jechuudha. Ofirraa geggeeffate itti fakkaatee guyyaatti ifatu naa ba'e jedhutti jarri kun lootee dhuftee jechuudha. By the way anjara kana hin qomadhu. Warruma Oromoof qabsaane jedhanii Oromoon hin qophoofne jedhanii diraamaan irratti hojjetanii qabsee kana ajaakochisiisanii kun waggaa 7 guutuu
ilmaan Oromoo lafarraati mancaasaa jirti jechuudha jalattiin kun. Angabaabaadhumatti kan hin jechuu barbaadu waan nama gaddisiisu baay'ee qabna. Kanarraa maal baranna warri lafatti hafnee jirramoo hin jirru Oromummaa jechuun maal jechuudha? As keessatti maal baranna? Nama afaan Oromoo dubbatuu fi dachee Oromiyaa keessatti dhalatee Oromoodha jennee utuu akka baalaanuu harcaasanii mootummaan kun kan Oromootii jennee mataa irratti habaadhannu jechaa jiru amma baay'een namoota arge. Mootummaan kun dhiiga ilmaan Oromootutti dhangala'eetii kanaafuu taayitaa kanaa nama biraatti dabarsinee hin kennu kan jedhu naareetiif akkasii lafarratti nutti hojjechuu jalqabaniiru. Waan nama gaddisiisu keessaa garuu moototni Abashaa baroota keessatti biyya sana bushite akka bara ammaa kana afaan Oromootiin Oromoon ta'eera yoo ta'e seenaa kana fidaa kottaa asirratti nu barsiisa. Isarraa dhaggeeffanna. Dur kan dhagaatti guddanne moototni Itoophiyaa Oromootiif diinaa Oromoo fannisaa turanii jechaa guddanne arma Oromoof harka Oromoo muranii nu jedhanii nutti himaa turan. Kan garuu duri kun sirrii miti nuun jechaa turan akka seenaatti sammuu keenya keessaa haquuf yaalanii bara amma ilma abbaa gadaa bushee nuun jedhan kana keessatti Oromoon dubartiin ulfituu nafiin abiddaan gubatte namni billaadhaan bassumaam jedhee qalame ergiid ajjeefamte immoo harree irratti illee nu qabanii jechuudha. Terrorize nu godhanii isuma bara jara nu jedhanii sanatti abbara kana keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Kanaaf jecha wantichi dogoggorri kun kan eenyuuti yoo jettanii na gaafattan Oromoomti kun Oromummaa kanatti nu deebisaa jechuudha. Oromummaa jechuun maal jechuu akka ta'etti definitionii sana dhannee identify gochuun barbaachisa jechuudha. To be honest. Yeroon kana isiniin jedhu namni Oromummaa nama laatu namni Oromummaa namarraan fudhatu garuu dhugaan jirtu Oromoon tokko an Oromoodha jechaa Oromoo abiddaan gubaa Oromoo ajjeesaa lakkii inni Oromoo waan ta'eef jedhu ajjeesu waan jedhamu kan fakkaatu tokko. Waraabessi inni fagoo qoodanu nyaate inni kun naa nyaatu kan jedhanii kursii irratti qabuun numa waan ta'eef jecha akkamittiin waan kana infiltrate olaa goonu kan jedhu irrattidha kan tamuma mari'achuu danda'u. Jedhee gala. I think ana kan ofii kooti ilaalutti tokkoon Oromoo wanda insidentii amma jarri kun nurratti hojjettu kana ilaaluu manna akka Oromootti violate of goonee jechuudha. Maayinni wanti kun wanta amma nurratti deemaatti jiru kun dhugaadhumatti dhala namaatiif inuma ta'aa Oromoo iyyuu dhiisaati. Oromoo chumtu nu taafu. Wanta dhala irratti hojjetamuudha kan amma nurratti hojjetamaa jiru kan jedhu hundi keenya ol gaafachuu danda'u qabna jechuudha. Gaafasa kana gaafanneetu akka gaariitti galma keenya bakka amma nama tokko keessaa harkisanii by the way anama dhiifama naa godhaa waggaa 7 kana ija keenya wanti nuyi argine nama qulqulluu karaa nagaatiin biyya sana keessatti dhannee akkuma isin jettanitti ittiin jedhanii qalanii fixan. Sabboontota hunda fixaniiru. Kun maal agarsiisaa jechuudha. Dammaquu nu barbaachisa ture. Oromoon irralee dammaqaa jirti naannaan jette dammaqaan jiru. Silamma mana kana keessatti namni tokko ittuman dubbatinaa mootummaan kun Oromoodhaan nu jechaa jira. Oromoo jechuun maal jechuudha siriif jaayis. Oromoo jechuun maal jechuudha? Sirna Oromoo keessatti aadaa civilizationii Oromoo keessatti namni tokko Oromoo ta'ee Oromoo irratti yakka hojjete Oromoodha jettee kursii irra keessee ittiin Oromoo ficcisiisu aadaa Oromooti yoo ta'e fidaan agarsiisaa hin jiru waan argine hin jiru waan ta'eef jecha. Kun hundumtuu kan nurratti ta'atti jiru nama haala gaamini kan nurratti hojjechaa jiru. Orruma akka keenyaa kana bofa afaa jalaa nutti taanee jiru. Olii keenyaa qorannuudhaan amma ultimate thing ko rakkoon keenya taayee qabaniidhanii caaltuu akka godhanii boontuu akka godhanii doesn't work. Injiru amma bakka this is akka dhumarra jirruudha kan inni nutti agarsiisaatti jiru. Waan kuni intentional ta'atti jira. Rabbis nitti agarsiisu. Ergii gaafa Oromoo naannoo tokko jabina qabdi jedhanii command postii jala gashanii waaqaaf lafaan abiddaan gubanii qabeenya irraa barbadeessanii haadha hiyyeessaa ijoollee malee hambisanii abbaa irratti ajjeesanii haadha jalatti ajjeesanii abbaa gadaa civilizationii Oromoo nama 17 yeroo rashananii Oromoon dammaquu diddeetu lakki Oromoodhaa Oromoon inni akkasii kunii sirriidhaa jenneetu kursii irra keenya kaa'aa turre jechuudha. Amma sirra jirra jechuudha. Still right now nu galuu hin dandeenye jechuudha. Eenyuun komannaa kana manutti dhufu caalaam
Nama tokko qabanii hidhanii ettanii amma sirraatti ajandaa biltsiginnaa jarattiin beekaadha kan isheen akka gootu by the way. Ani nama nuun. Yeroo waan Oromootiif qopheessite tokko waa guddaa tokko jechuuf jettu namati itirraati dubbattu si qopheessiteetu waa gooti. Ati sirraa danaa asoofta ishee waa guddaa hojjetteetti jechuudha. Okay? Kana kan isheen nu agarsiiste waggaa torban kana. Jarri kun diina caalu diina Oromummaan irratti gara Oromummaatti deebitanii akkasin. Oromummaan maal jedhaa jedhu nu barsiisu namni dhufee namni bule yoo jiraate namni aadaa keenya beeku nu jiraate Oromummaan akkamittiin define dita maal jechuudha Oromummaan dhiiga moo hojiidha moo consciousidha moo maa inni waan sana meeshaadha moo lafa moo nama moo nu galuu hin dandeenye jechuudha amma Oromummaa jennaan namni tokko boundary qabaachuu qaba. Okay? Red line qayyii masmar minimum requirement Oromummaan daangaan qabu Oromummaan Oromummaa tokko irratti nuti mana kana keessatti ideology kam kan keessatti iyyuu hordofnu yoo dhufee daangaa kee darbee Oromummaa jedhamu sanatti hin bu'a ta'e akkamittiin Oromoon amma lafarraa dhumtutti teessee ilaalti kan jedhuudhaan amma kanan sirratti kaasuu barbaadu. Waayee maa inni waan akkasii. So gabaabaadhumatti rakkoo nama nu mudataatti jiru namni inni nama nutti deemaatti jiru kan kaleessa nuti arginee hin beekne caalaa nutti deemutti jira jechuudha. Jara kana waan qabnu isa dhumaa falmannee jara kana bakka kanan kaasnu taanaan wanti Oromoon arguuf jirtu jireenya keenya keessatti arginee hin beekne seenaa taanee hafna. This is an dhugaan dubbachuudhumaaf yoo inni dubbanna jenna. Gubbaarraa isinitti dhufuu nuun jedhu provoke godhanii bakka dhaqanii trigger godhanii Oromoon bakka isheen jirtutti fira malee hambisaniiru. Lafa dhaqxutti Oromummaa keetiin ajjeefamta gaallaa agarrii yaastara adda danuu jecha nu ajjeesisaatti jirti jarattiin kun. Tokkoffaa nuuf nagaan laanne. Akka Oromootti Oromoon dachee isaa keessatti jiraachuu hin dandeenye haati hiyyeessaa ijoollee malee afaa jirti. Ijoollee waggaa 13 fuutee noorziittiin galaana diimaan deebisa jettee ijoollee achitti fixaatti jirti. Generationiin dhumaa jira. Dhumuuf jira yoo ammayyuu siffata. Kana qofa immoo miti amma kan jarri kun gochuutti jirtu. Biyya immoo kan bushaa jiru Oromoodhaan nu jechiisisaa jirti. Garuu Oromoon lafarraa xaamaatti jira kan nu beeku hin jiru jechuudha biyya sana keessatti. Sanyiin biyya sana keessa jirtu 86 lakkooftan keessaati jechuudha. Namni tokkittiin qaamni tokkittiin Oromoon akka dhala namaatti dheela kaayinu ilaalaa jiru tokko hin jiru. Nus olii keenya takka ittiin jirraa jechuudha. Maa inni kaleessa gaafa mucaa ola deemaa goda gajjallaatti Dambidolloo keessatti Amaanuel Wandimmoo mataarraa facaasan gabaa walakkaatti haadhaaf abbaa bira naannessanii gabaa walakkaa Oromoo 60 gidduutti mucaa ola deemaa waggaa 17 hojii ijoollee qabdan waggaa 18 gadi arra yoo arcummeen garafte yookaan immoo yoo mayyuu hiiteetti waggaa 17 itti ramaddee mucaa kana itti faradde waggaa 17 fidee still young nama waggaa 37ti. Intentioniin jara kana Oromoo lafarraa fixuudha intentioniin ishee. Kaleessas akkasuma kan ijaarrate jara kana Abashaadha. Maanti Tigireeti kan ijaarrate jara kana. Waan haaraan hin jiru jechuudha. An kan nagaddisiisee Oromoo fayyaalessan qaba jedhu galgalaa ganama dhufee jara kanarratti Oromoodhaa mootummaa Oromootii kan ajjeesaa jiru kan biraadha yeroo siin jedhan nageessaa jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti gootota meeqa dhabne nuti. Artista Caaluu Hundeessaa dabalatee. Very recent jaalbattee urgeessaa nama iskiriptoof waraqata qabate. Harkaaf miilla walitti hidhanii rasaasa rashananii gaarbeejii keessa sii darbatanii gatan. Still isallee hin daganne jechuudha nuti. Still mootummaan biltsiginnaa kun kan keenya nuun jette jechuudha. Ilmaan Oromootu biyya bushaa jira nuun jedhu jechuudha achi as dhufanii. Jarana waan goon wallaalaa jirra. Baay'ee miira keessa nama gasha wanti keenya keessa wanti keenyaa kun yoo dhiisanii nama dhiisu dubbachuuf garatti dubbannu wallaalaa jirra. Diinni Oromoo irratti xiyyeeffatee jiru akka gaariitti amma funyaanitti hidhatee jira. Borumaa waan nurra ga'uuf jedhu hin beeknu. Beekaan keenya afaan isaa cuqqaalame sammuun isaas albayetee waan isaa hin beeknu nurraa afaan qabatee taa'eera. Namni Oromoof dubbatu hin jiru. Namni roodmaappii Oromoon egeree kana ta'a namni siin jedhu hin jiru. Akkasumatti jechuudha isa xiqqoo biyya keessaati lubbuu isaa laataa jirutti hiikkatee agalu jettee addanarraa dhufte. Hiikkatee agalutti. Oromoon akka kootiif akka keessanii afaan Oromoo dubbatu jechuudha. Kan ajjeesuu biyya Oromiyaa keessatti kan nama rashanaa jiru isa akkasiiti hiikkatee agalu jette. Addanaa kan irratti leenjisanii
faannoo istiraatiijiitti baasanii shanee jedhanii chaayinaa irraa wiigiitti fidanii yeroo isaan haadha Oromoo mana irratti barbadeessanii waan ishee qabduutii fi ijoollee ishee malee hambisanii haadha hiyyeessaa arra Finfinnee keessa. Oromoon ikkoo kan inni lubbuu isaa meeqatti qasaase koo Finfinnee naan dhuura kooti keessattan jiraadha biyya kooti jedhe malee Finfinnee keessattan kadhadha jedheeti moo? Nuti Finfinnee keessa dhufnee kadhanna jenneeti kan dhiigni ilmaan Oromoo kumaatamii meeqa irratti dhangalee Finfinneen kun haadha Oromootu kadhataa jira keessa. Afaan Oromoo dubbata Finfinnee keessatti mana barumsaa banneerran jetti jalattii kun. Akkasii kaa dubbichatu ilaa itti cabsitanii ilaa dhugaa jirtu aasaa garasitti jechuudha. Waan amma jechaa jiru kun Oromoon akkaataatti wal ilaalaa jirru nuuf galaa jiru. Oromummaa kanaan gaaffii keessa gashiyan. Oromummaan kun mataan isaa gaaffii keessani. Wanta nama nu dhufe nutti wallaalle malee jechuudha. Inni rakkoo guddaan nu mudatee jiru amma Oromummaa kana akkamittiin ilaallaa yeroo waan kanarraa haasoftanii Oromummaan jiruudha moo dhiiga moo maayinni maqaansaa inni jarri kun akkamittiin Oromoo ta'u? Attamatti Oromoo ta'u jarri kun. In fact warra mootummaa ta'e miti warri mootummaa kana leellisu. Warri mootummaa Oromoo ajjeesu kun Oromoo ajjeesu kana lakki ilma Oromooti ilma abbaa gadaati. Siin jedhee achirratti akkati dhattee jala galtee dhumtu kan si godhu kuni Oromoodhaa oo gaaffiidha anaaf. Gabaabaadhumatti wanni nu barbaachisa jedhee akka yaadaattan rakkoon keenya nammaa kun hin jalqaba. Kan nuti deemaa jiru waan hamaadha. Waa guddaa. Jarri kun harka ol keessaa qabdi. Warri 4 kiiloo jirtu warri masaraa mootichaa biyya bulchitu maqaa Oromootiin qabattee jirtus warri gubbaarraa seemeetik teettee walitti laayinsii humtes jarri tokko. Andilaan tokko jarri. Oromootiif tokko. Oromoon yoo jiraate yoo jabaate Itoophiyaan hin diigamti jedhanii jibbaata lolachaa jiru. Waan jarri kun nurratti hojjette waggaa 7 daabiloos biyya lafaa kanarraa walitti qabamee yoo nama ta'ee dhaqee achi Itoophiyaan bulcha jedhee dhufe. Waan amma jarattiin kun nu goote kana nu godha laayee yaaduwan personally. Waan nuti taane tokko iyyuu hin jiru. Stiil Oromoon akka kootiif akka keessanii garaatii isheetiif furtu faarsitee bultu jechuudha achi as dhufte Oromoo kanarratti isinii inaaftaniitu irratti dubbachaa jirtu nu jechaa jiru jechuu kooti. Har'a namni yeroo hedduu keessatti wanni inni yaadu kallattii garaagaraatiin barnoota muraasa isa qabaatu siyaasa muraasa isa beeku chaasa giddu galeessa godhatanii deemuu dhabuun baay'ee rakkoo guddaa dhalchaa dhufe as ga'e jechuudha. Wannati dubbattu, wannati gootu, wannati jaartu maqaa ummatichaati. Maqaa waraanichaa, maqaa qabsoo sabichaati. Garuu deemeeti dantaan sabaa sana utuu hin taane dantaa mataa ofii takkaa immoo fedhii mataa ofii sana kabachiisuu yeroo hedduu jaallachuun suni baay'ee yeroo hedduu ibidda dhalaa akka deemu ta'e jechuudha. Kun qabsoo xumuruus hin danda'amus. Deebi'ees immoo yeroodhaaf immoo waa humna feete kaasaa oolte malee marra deemeeti jechuudha bar kabajaa diina guddisuu akkaataa rakkooleen sabichaa akka babal'ataa deemuu fi karaa agarsiisaa deemuudhaan yoo ta'e malee bu'aa hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf har'a irra guddoon gaafa ilaaltu egaa keessumatti waggootii 6 kan hanga 7tti dhufnee seennu kana qabsoo keessattis ga'een Oromoon baachaa ture rakkooleen Oromoo irra ture. Akkasumas immoo yeroo jijjiirama jetteeti ijoolleen amma biyya bulchina jettee walii gaditti biyya uummata haatu kuni jijjiiramota dhufe sana keessattis kallattii Oromoon duraan ture keessaa fi ka amma jiru kana yoo ilaaltu taate namni sadarkaa guddaatti eegame gadi bu'eeti komii muraasaa fi waan muraasa barreessu yaadota muraasatti akka gad dhufu ta'e jechuudha. Gariin lama immoo akka keessaa deemus ta'e jechuudha. Warri amma sammuu immoo dadhabes immoo deebi'eetii gama waraanaattis deemee akka waraana kaasu ta'e jechuudha. Egaa kun maaliifi faallota sadiirraa waan dhufeef jechuudha. Tokkoffaan fedhii, lammaffaan immoo anatu beekaa, sadaffaan immoo waanan jedhu kana malee ta'uu hin danda'u waan jedhamuu fi bilisummaan dhufee ka'ee ulaa ga'eeti jechuudha. Bar karaan akka deebi'u ta'e jechuudha. Egaa madicha dabree fi rakkucha dabree fi waan keessa dhufne kana dhaabbannee bareechinee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Egaa kanaafuu jennaan jaarmiyaa barbaadde qabaatte, ilaalcha barbaadde qabaatte, deemsa barbaadde yoo qabaatte tokkoffaa dantaa saba kanaa irratti yoo fuulleffatee deemu rakkoo saba kanaa gadi hir'isuu, rakkoo saba kanaatii fi furmaata fiduu, cabiinsa saba kanaatii yoo furmaata fiduu ta'e baay'ee wal nama rakkisisuu hin danda'u jechuudha. Tokko. Lammaffaan immoo ijaarumsa qabdu sana ilaalcha kee qabdu sana walitti fiddeeti karaa wal hubannaan danda'amu sanaanii
sirriitti karaa jiruun kallattii danda'amu wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sadaffaan immoo waliif amanamuun suni waliif amanamuu gaafan jedhu ati wannati mataa keetiin ijaartu erga dantaa sabichaatii fi rakkoo saba kanaatiif gaarii waan ta'e irratti amanteen boodatti ammas ammoo wannan ijaares wannati ijaarte kunis waan rakkoo saba kanaa hiikuu erga ta'e amanneen boodatti wal quba qabaachuun waliin dubbisuun waliin xiinxaluun rakkicha sana jechuudha bar waliin hambisuuni baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanammoo dhiistee karaa nan barbaade waa deemuu danda'a akkam beekittan godhuu danda'a gaafa jettu saba kan harcaasuu miti ofumaafuu deemsa keetii fi hubannaa kee harcaasaati gara malleetti akka deemtu taataa jechuudha. Bareechanii sana eeggataa yoo deeman baay'ee barbaachisaadha. Inni gama dhumaarratti ani waa sadii kaasuu barbaadu har'a wanni namni bareechee hubachuun barbaachisu namni siyaasa sirriitti hin beeka jedhu namni barnoota ammayyaa bareecheen qaba jedhus namni waa'ee teekinooloojii kana bareechee dubbisee beeku namni immoo ammas ammoo dhugumatti jechuudha barii rakkoo saba kanaa jaarraa dhufaa dabra keessatti dubbisee beeku waan diinni qopheesse waan rakkoo Oromoon jaarraa kana hunda ture warri beeku sirriitti wannan hubadhaa bareechaati jedhee ammas mataa kiyyaasa ofii dhaamsa godhu ijaarumsa bakka barbaadanitti ijaaruun barbaachisaadha rakkoo hin qabu. Garuu ijaarumsichi dantaa saba kanarratti ta'uu qaba. Ijaarumsichi dantaa waloo ta'uu qaba. Deemsichi immoo madda gabrummaa kana jechuudha barii dhalootatti dhufee dabraa jiru kana gulaaluu danda'uu qaba jechuudha. Kanammoo namni gochuu danda'u yoo namni mataa kanarratti hidhamee jiru yoo namni jechuudha waan kana geggeessu hundi guutuu wal hubateen alatti furmaanni dhufuu danda'u tokko hin jiru jechuudha. Kanammoo gochuu keessatti namni fedhe barbaade dhufee jechuudha waa dubbate namni barbaade jechuudha waan fedhe barreesse faaruu jalaa fi namni akkasitti waan kana beeka jennee jala fiiguu sanaan duratti namni kun maal akka ta'uudhaa fi sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Dhaabsisuun illee barbaachisaadha. Akka inni dhaabbatee waa laaluu danda'u sana gochuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa kun immoo rakkoon sun maali wanni inni madduu danda'u irra guddooni karaa miidiyaa hawaasaa kanaan waa sadii takka hubatamu namni bareechee beekuun barbaachisa. Tokkoffaani irra guddaa wallaalonni karaa kana bareechee sirriitti akka dhaggeeffatu ta'a jechuudha. Sadaffaas immoo fansartii 175 hawaasni waan miidiyaa kana jechuudha bar sirriitti hordofaa jechuudha. Waan ati waggaa meeqa dadhabdeeti itti rakkattee ijaaruu dandeessu guyyaa tokkotti ijoolleen muraasni wayii dhufaniiti waan kana balleessuu danda'u jechuudha. Namni saffisaan dhaggeeffata, saffisaan barreessa, saffisaan immoo karaa kanaan waan hubatuuf jechuudha. Kanaaf akkasii guddaa galatooma ulfaadhaa carraanaa kennu keessan jabaadha. Obbo Taayyee Danda'a mana murtiitti dhiyaatan kaleessa mana isaaniitti qabamuun kan hidhaman obbo Taayyee Danda'a dhoksaadhaan mana murtiitti geeffamuun dhagahame. Erga namni galmaa bahee mana murtiitti akka dhiyeeffaman maddeen OMN'tti himanii jiru. Akka abukaattoo ofiitiin mari'atee hin falmanne gochuu isaanii akka ta'e maddeen kun himanii jiru. Kaleessa irraa kaasee buufata poolisii federaalaa naannoo Meeksikootti hidhamanii qoratamaa kan jiran obbo Taayyeen qorattoonni poolisii osoo dhiyeessituus to'annee akka jedhaniin dhagahameera. Gammoojjii wayii keessatti suuraa kaasaa fidaa poolisoonni jedhaman akka turanis OMN maddeen keessoo irraa dhagahee jira. Obbo Taayyeen mana jireenyaa isaaniitiin poolisootaan kan to'ataman maatii fi namoonni ijaan argan himanii jiru. Boruu kaasee mana hidhaa qeenxootti akka geeffaman itti himamee jira jedhe maddeen OMN dubbise. Biltsiginnaan magaalaa Finfinnee keessatti hojjettoota mootummaa walgahii teessaa jiraachuu dhagahame. Mootummaan Biltsiginnaa kan amma Itoophiyaa bulchaa jiru erga ogeessonni fayyaa gaafii mirgaa qaala'insa jireenyaatii wal qabsiisanii gaafatanii mootummaan gaafii isaanii deebisuu dinnaan erga gara lagannaatti ce'anii kaasee hojjettoota hunda irraa shakkii qabaachuu keessa beektonni dubbatanii jiru. Mariin kunis shakkii irraa akka ta'e hirmaattonni waltajjii kana dubbatanii jiru. Walgahii kunis kan gaggeeffamaa jiru seektaraan akka ta'e hirmaattonni dubbatanii jiru. Seektara tokko keessattis nama 10 akka walgahii taa'aa jiran keessa beektonni kunniin dubbatanii jiru. Akka hirmaattonni waltajjii kana irratti hirmaatan dubbatanitti qaanii tokko malee kaabinoonni Biltsiginnaa walgahii kana teessaan maqaa kooriidariitiin manni seeraan ala buqqa'ee hin jiru ajjechaa fi qaala'insi jireenyaa akka hin jirre nutti dubbatan jedhan. Yoo harka baasnee gaafii gaafachuuf taane wantoota kanneeniin ala akka gaafatan nu dhorkanii jedhan namoonni walgahii kana irratti hirmaatan.
Jaalsanyii Nagaasaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kan ture waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixa shaggariin rukutamee hospitaala seenuun dhagahame. Iddoon inni itti rukutamee osoo waraana fuudhee waraana bilisummaa Oromoo rukutuuf lixa shaggar ala iluu galaan ganda wardiyaa garjee iddoo addaa tabbaa garichaa bakka jedhamutti waraana bilisummaa Oromoo lola itti baneen waraanni inni qabatee deemu hundi erga dhumanii Jaalsanyii Nagaasaa osoo waraana bilisummaa Oromoo dheessu harka keessa rukutamuu namni ijaan arge dubbate. Akka namni kun dubbatetti yeroo ammaa poolis hospitaala kan jedhamu magaalaa Finfinnee keessatti kan argamutti akka yaalamaa jiru dubbatee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.